Double tap to obboleewwan kiyya activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Use TikTok, Spotify, music and podcasts. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. akkuma isin agartanu kana bilbilli keenya yeroo tokko tokko kan akkas gootan hin jiru. Spotify, Eyo music, eyo calendar, eyo phone, out of pager. eyo Spotify, music and podcasts. Calendar. Spotify, music and podcasts. bilbilli keenya yeroo kan akkas ta'u jira waan kana ofirraa cufuu Actions available. waan tokko sosso'uu hin danda'u bilbilli mala eyo My file. Spotify, music and podcasts. bakka hunda ingilifaan haasoftii bakki hin sosso'u isaa bilbilli hin sosso'u bakka isaa dhaqanii cufachuutti hedduu nama rakkisa. Kanaafuu kan ammoo akkaataa hin cufattanuu fi bakka itti banamu akkasin of eeggattanuu isin agarsiisa. Suutumaan na hordofa amma cufeetan keessa isin agarsiisa mee amma cufeetan keessa isin agarsiisa mee na hordofa. Music volume set to 45%. Amma hin hojjettu jechuudha fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan kana. Amma keessa siitingii keessa galee isin agarsiisa. Siitingii keessa akkasin ofirratti hin banne lammata kunoo siitingii bilbila keessanii keessa galtanii akkana wallimtanii wanti access plate isin jedhamtu kana la access plate jechuun isii kana la kunoo. Access plate argattanii isii kana access plate jechuu isii kana irratti asii kana irratti bantanii. Kanaafuu isin amma siitingii keessan keessa seentanii siitingii keessan ni beektan jedhee yaada. Siitingii bilbila keessanii irratti seentanii sana booda akkasitti jira siitingii keessan gizee ol luftanii. Gizee ol luftanii access plate kana keessatti waan hedduu balleessuu dandeessanii. Access plate kana keessatti wanna hedduutu baduu danda'a. Bakki bilbilaallee foon nambariin illee akka itti baduu danda'a. Waan hundillee akka itti sirraata. Akkuma badiisa qabu waa sirreessuus ni jira. Keessa wanti sirreessanus hedduu jira. Kanaafuu mee access plate kana keessatti wanta itti banee isin agarsiisa. Access plate keessa gizee seentanii wanti kunoo asirratti banamti jechuudha. Gaaraa gad lammaffaa irratti banamti. Mallattoon bakka miiseejii kan argattan jedhee yaada fakkeenyaaf. Amma obsaan eeggadhaan suutaan isin agarsiisa obboleewwan kiyya. Kunoo amma akkuma argaa jirtan kana kunoo asirratti banamti yoo ta'e. Taarik baakisii jettu kan asirratti banamti jechuudha. Kanaafuu baay'ee kana eeggachuu qabdan. Amma keessa galeen ofirratti banee isin agarsiisan kabajamtoota hordoftoota kiyya. Mee amma keessan gala. Gizeen keessa galee akkanatti naa fiddi mallattoo miiseejii qabdi asirratti akka miiseejii jira. Kanaafuu kana eeggattan amma bilbilli kiyya dalagaa miti isiin ofitti baname amma laala. Alloon godhe eeyyamatti godha alloon godhame argaatti ni jedhee tayyaada. Alloon godhe si kan banamteerti sosso'uu hin danda'u. Baay'ee amma keessaan ba'ee isin agarsiisa qoyaaga. Amma ofitti baneen jira akkuma argaa jirtanuu banuu keessanuu hin danda'u gaalaa jetti. Amma ofitti baneen jira. Kanaafuu mee ofirraa cufuudhaaf immoo amma akkaataa yoo ta'e cuftan isin agarsiisa. Asirratti bareechitanii hordofuu qabdanii. Amma kiyyaa iyyaa jirti miti. Amma akkaataa ofirraa cufuu dandeessanuu kunoo. Sagalee isii ol qabdu isa cufu kanaa miti isii sagalee ol qabdu fi gadi qabdu lamaanii kana isii kana lamaan akkanatti cimsitanii gadi qabdan ilaala akkanatti qabdanii ilaala amma akkanatti cimsitanii gadi qabdan amma eegaa akkasii cufamtu fuma tuubaa keeteetti deebi'ee jira of duubatti bilbila kiyyaa akkuma argaa jirtanuu dalagee jira jechuudha argaa jirtan miti bilbila kiyya amma siitingii keessa yoon seene dalagee jira kunoo akkuma argaa jirtanu ofirratti banuu nan danda'a deemee amma ofirratti hin baname ammoo ofirratti hin bana amma halloo godhe baneen jira baay'ee amma isa sagalee ol qabuuf gadi qabuun ofitti qabee ilaalaa akka hin cufamtu ofii ooniin gaaraa sun ofumaan cufamtee jirti. Kabajamtoota hordoftoota kiyya haala kanaan ofirraa cufachuu dandeessanii mana bilbilaa isin geessanii rakkattanuuf hin jiru. Sisteemni access plate kana fakkaata. Access plate kana keessaallee waan hedduutu jira. Garuu daqiiqaa waan irratti dheeratuuf yeroo biraan isin agarsiisa. Galatooma ulfaadha gaafilee qabdanullee gara YouTubein kaa'adha. YouTubein nama waan ta'e walitti hin qabu waan ta'e naachittee isin deebisa. Yalla.